Hidhi haaromsaa Itoophiyaa wayita xumuramu faayidaa dinagdee isarra bu'aa tokkummaa biyyaaf qabutu caalaa jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy hidhi haaromsaa daawwachuun jiraattota naannoo Beenishaangul Gumuz waliin magaalaa Asoosaatti mari'atan yeroon toleera. Jilli Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu imala naannoo Beenishaangul Gumuzitti taasiseen wayita buufata xiyyaaraa Asoosaa ga'u qondaaltota naannichaaf ummataan simatameera. Jilli kun guubatti argamuunis ijaarsa hidha haaromsa Itoophiyaa daawwateera. Hojjettoota piroojeektichaas jajjabeesseera. Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii hidha haaromsaa booda staadeemii magaalaa Asoosaatti ummataan simatamaniiru. Jiraattota magaalaa Asoosaa staadeemitti argamaniifis haasawaa taasisaniiru. ኢትዮጵያውያን መዋጋት ብቻ ሳይሆን ማሸነፍ እንደምንችለው ሁሉ nuti Itoophiyaanonni loluu qofa osoo hin taane mo'ulleetti beekna. Hidha gurguddoo eegaluu qofa osoo hin taane xumurree humna keenya firattis diinattis agarsiisuu feena. Kana immoo hidha haaromsaa irratti mirkaneessaa jirra. Uummanni Beenishaangulis hidha kana milkeessuuf eegumsa cimaa taasisaa jira. Uummanni Itoophiyaas isinitti boona. Onnee jalqabni kanaan akka xumurrus waamicha koon dhiyeessa. በነበረን ወኔ የጀመርነውን ግድብ እንድንጨርስ በዚሁ አጋጣሚ ከአደራ ጭምር ለማሳሰብ ወዳለሁ። ዶክተር አብይ አህመድ መሪ በከቦታ ኡመታ ወሊን ታይሰኒንስ ሆጀቶታ ሂዳ haaromsa ኢትዮጵያ ድንቅ ሲፈተን ይጅሩ። ውጊያ ማለት ሰው ሁሉ ጊዜ ጦር ግንባር ሲሆን ሁሉ አይዋጋም። አመት ከተቀመጠ አብዛኛው የዝግጅት ጊዜ ነው። አንድ ቀን ሁለት ቀን ነው የሚዋጋው። ባድመ ያጠፋነውን ጊዜ ያላነሰ በዚህኛው ግንባር ቀንና ማታ የሚያስደንቅ ገድል እየፈጸሙ የኢትዮጵያን ህዳሴ የቤኒሻንጉል ጉሙዝን ህዝብ ታማኝነት የሚያሳዩ ወራና ጀቹን yeroo hunda adda waraanaa irratti lolamu yeroo guddaa kan fudhatu qophii waraanatiin lolli yookiin guyyaa tokko yookaan guyyaa lamaadhaan hojjettoonni hidha haaromsaa garuu halkanii guyyaa hojjetaa jiru haaromsa Itoophiyaa dhugoomsuuf. Kanaaf uummanni akka isaan galateeffatuun barbaada. Hojjettoota kanneen miirri dadhabbii irraa mul'atu. Hojiin isaanii uummata Itoophiyaa ifaa kennuun arguu barbaadu. Kanaafis galata qabu. ዛሬጋችሁ ትብብርና ጥበቃ እጅግ አድርገን ማመስገን እንፈልጋለን። wayita hidha haaromsa xumuramu faayidaa dinagdee isarra bu'aa tokkummaa biyyaaf qabutu caala kan jiran Dr. Abiy uummanni naannoo Beenishaangul Gumuz illee uummattoota Itoophiyaa biroo waliin walitti dhiyaachuudhaaf karaa akka banuufillee dubbataniiru. የዚህ ግድብ ስራ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው። በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ለጀመረችው የልማት ጉዞ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። በሌላ በኩል የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር እንዲተዋወቁ በር ይከፍታል። hojiin ijaarsa hidha kanaa bu'aa hedduu qabam. Karaa tokkoon misooma Itoophiyaa jalqabdee cimsam. Karaa biraatiin uummata Beenishaangul Gumuz uummata biroo waliin wal barsiisam. Carraa hojii hedduus ni uumam. Haala naannolee ni jijjiiram. Kanaaf faayidaa olaanaa qabam. Kun akka milkaa'u ammoo gaheen keessan akka cimuun hubachiisam.